verify itti godhattanii isin garsiisa. Sirriitti nu hordofaadha. YouTube verify godhachuun yoonii fi daqiiqaa 12 13 14 taate malee 13 ol fe'uu isin hin danda'u jechuudha yoonii fi verify godhattan malee. Har'a akkaataa verify itti godhattaniin isin garsiisa. Sirriitti nu hordofaadhaan isin hin jaa. San dura garuu Abdii app subscribe godhuun dagatanaa isin hin jaa. YouTube seentanii eega kana bantanii booda Abdii app jettanii search gootanii subscribe bakka tana to'itanii subscribe godhuun dagatanaa isin hin jaa. Karaa barnoota keenyatti dachaan amma sana booda subscribe like share godhuun dagatinaadha. Barnoonni keenya irraa YouTube ni dhuftanii Google Chrome seentanii eega Google Chrome seentanii www.youtube.com jettanii seentanii irra barreessitanii haala kanatti isin fidanii nuqaa isin irra barreessanii fidanii search gootanii eega search gootanii booda tuqa sadeen tana to'itanii tuqa sadeen gubbaarra jirtu tana to'itanii tuqa sadeen gubbaarra jirtu tana to'itanii eega kana to'itan desktop ta'e tana keessatti right gootanii fi desktop ta'e tana keessatti right gootanii fi eega kanatti isinii dhufe xiqqoo adda xiqqoo size bal'ifataniitii harki keessaniin to'ine taate footoo teessan yoo profile keessan ka gubbaarra jiru abakka kanaa jiru to'itanii yeroo kana to'itan setting bakka hedduu seentanii setting irra dho'itanii akkanatti isinii fida yeroo kanatti isinii fida akkanatti as harkifattaniiti suuraa teessan jala channel status and future hajuu kanarra dho'itanii jechuudha. Isa kanarra dho'itanii waggaa akkatti irra dho'itan verify na godhaa jira kun akka kanaa kana booda waggaa verify teesse ni agartanii jechuudha. Irra dho'itanii isuma irra dho'itan bakka waan amma kalaraan tuqe kana akkanatti addaa bal'ifattaniiti text me verification kajuu kanarra dho'itanii lakkoofsa keessan itti naqachuuf jechuudha. Lakkoofsa silaa verify gootaniin san isa kanarra dho'itanii san booda lakkoofsa keessan itti barreessitanii fakkeenyaaf amma kiyya as keessatti lakkoofsa keessan barreessitanii jechuudha. For example jee jala kanatti isin kanneen jira amma duwwaa 5 8 2 9 4 5 sadii takka submit kajoo kana gootanii jechuun booda submit kajoo kana eega gootanii meeseejaatu lakkoofsa jawaala keessanii sanitti isinii dhufaa jechuudha. Meeseeja lakkoofsa jaatu kanatti ono akkanatti isinii dhufa yeroo isinii dhuftu lakkoofsa jaatu isinii dhufa lakkoofsichitti isinii dhufe sani asin naqxanii jechuudha. Lakkoofsichitti isinii dhufe sani asin naqxanii nama fakkeenyaaf kiyya kanaa dhufan itti naqa 2 takka 6 5 2 8 isin kiyya kanatti naqxanii isinis akkanumatti addatti isinii dhufa lakkoofsa keessan irratti isinii dhufa lakkoofsa jaan irratti isinii dhufe san itti naqxanii san booda submit gootanii jechuudha. San booda akkanatti verify isinii ta'a hoggaa akkanatti verify isinii ta'ee jira xiqqoo as bal'iseetiin isin garsiisa haala kanatti verify isinii ta'a verify ta'ee jira jechuudha. Amma akkanatti daqiiqaa 30 35 daqiiqaa 40 daqiiqaa 50 isinii fudhata. San booda continue gootaniituma huduudu barraa deebitanii rakkoon qabu unoo asittis green ta'ee jira. Asittis bakka reefu verify iyyuusan amma verified jee jira daqiiqaa 30 ol isinii fudhachuu danda'a. Hordoftoota tiyya galatooma subscribe like share godhuu hin dagatinaadha. Hanga barnoota dhufoo walitti dachaanutti nagaan naa turaan isiniin jaa galatooma nagaan naa